Akkam jirtu daawwattoota FiB Finfinnee Integrated Broadcasting irraa oduu yeroo kanaaf qindeeffannee isinitti himaa Daniel Tasfaayitii hanga xumuraatti wajjin turtii gaarii. Jiddu seentummaa qaama alaa hin simannu jedhan muummee ministeera Abiy Ahmed. Hoogganaan naannoo Tigraay gama isaaniin hanga dhumaatti falmachuuf murteessuu ibsanii jiru. Ibsi qaamolee lamaan kennan ergaa dhaga'ameen booda miidhaan ga'uu malu isa yaaddessuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ammoo ibsee jira. Mulu Asaffaa gabaasa BBC akka nutti dhiyeessiti. Ministeerri muummee Abiy Ahmed hooggantoonni fi loltoonni TPLF harka akka kennatan yeroon kennan wayita dhumaa jirutti dhimma keessoo biyyaa irratti gidduu seentummaa qaama alaa hin simannu jedhan. Hawaasni idila addunyaa gidduu seentummaa fudhatama hin qabnee fi seera maleessa ta'e irraa of qusachuun seera idila addunyaa kan ta'e qajeeloo dhimma keessoo biyyaa gidduu seenuu dhabu akka kabajan isaan hubachiifnaa jedhan ibsa har'a kennaniin. Ibsi kun wayita UN dabalatee dhaabbilee fi hooggantoonni addunyaa garaagaraa lolli akka dhaabbatuu fi waldhabdeen jiru mariin karaa nagaan akka furamu dhiibbaa jabeessaa jiranitti bahe. Muummeen ministeera Abiy dilbata darbe ibsa kennaniin humnoonni mootummaa federaalaa magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqalee marsanii akka jiran himaniiru. Hooggantoonni TPLF fi loltoonni isaanii sa'aatii 72 keessatti harka akka kennatan ta'uu baannaan tarkaanfii xumuraa akka fudhatan himan. Hooggantoonni naannoo Tigraay gama isaaniin hanga dhumaatti falmachuudhaaf murteessuu ibsaniiru. Ibsi qaamolee lamaaniin kennamaa jiru kun erga dhagahame booda miidhaan ga'uu malu isa yaaddessuu dhaabbatni biyyoota gamtoomanii ibseera. Yakki waraanaa raawwachuu akka danda'u wanti akeeku jira jechuunis lola kanaan lammiileen nagaan akka hin miidhamne hubachiiseera. Muummee ministeera Abiy Ahmed ibsa roobii ganama barreeffama afaan Ingiliziin baasaniinis lolli amma naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa jiru kan eegalame raayyaan ittisa biyyaa naannicha keessa jiru tasa haala hin eegamneen humnoota TPLFin waraanamuun akka ta'e yaadachiisan. Kanneen gocha kana raawwatan seera dura dhaabuudhaaf duulli gaggeeffamaa jiru kuni dhimma keessoo biyyattii humna mootummaa ol hin taane jechuun ibsaniiru. Waliigalteen idila addunyaa dhimma keessoo biyya birmadummaa qabdu tokko gidduu seenuu dhabuun akka kabajamu gaafata kan jedhu ibsi kun bu'uura qajeeltoo kanaan hanga mootummaan Itiyoophiyaa gidduu seentummaan akka jiraatu gaafatutti seerri kun akka kabajamu hubachiisan. Ibsi muummee ministeera Abiy kennan kun kallattiidhaan eenyuun akka ilaallatu wanti ibsame hin jiru. Gamtaan Afrikaa qondaaltota olaanoo sadii muuduun jaarsummaadhaaf gara Itiyoophiyaa ergus mootummaan Itiyoophiyaa marii fi qophii akka hin taane ibseera. Manni maree nageenya UN dhimma lola Tigraay irratti mari'achuudhaaf beellama qabatee ture erga haqee booda irra deebiidhaan mariin akka gaggeeffamu murteesse. Biyyoonni miseensota mana marichaa ta'an kanneen akka Beeljiyeem lola hammaataa jiruu fi gaaga'ama namummaa geessisaa jiruun yaadda'uu himuun lolli ariitiidhaan dhaabbate mariin biyyaalessaa akka eegalu waamicha dhiyeessaa jiru. Muummeen ministeera Abiy garuu fedha hawaasni idila addunyaa opereeshinii olaantummaa seeraa kabachiisuuf gaggeeffamaa jiru deeggaruuf qabu ni hubanna ni dinqisiifannas. Hawaasni idila addunyaa mootummaan Itiyoophiyaa gaaffii deeggarsaa hanga dhiyeessuufitti qophaa'ee eeguu qaba jedhan. Akka biyya birmadummaa qabdu tokkotti Itiyoophiyaan daangaa ishee keessatti seerri akka kabajamu gochuudhaaf mirga guutuu qabdi. Wanti amma raawwachaa jirus kanuma jedhan muummeen ministeera Abiy. Duula olaantummaa seeraa kabachiisuu kaaba Itiyoophiyaatti gaggeessaa jiruun lammiilee nagaa fi eeggannoo gahaa gochuun kasaaraa namummaa lolaa TPLFin eegalame dhalatee hir'isaa jirra jechuunis ibsaniiru. Lola naannoo Tigraay keessatti mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti adeemaa jiru gara waraana hammaataa naannoo ba'a Afrikaa tasgabbii dhorkuutti akka hin ceene UN dabalatee dhaabbileen idila addunyaa hedduun yaaddoo isaanii ibsuun akkamiin kana hanqisuun akka danda'amu irrattis mariitti jiru. Muummeen ministeera Abiy gama isaaniin michoota isaanii idila addunyaatiin Itiyoophiyaan rakkoo keessoo ishee kana ofiin furuudhaaf humna gahaa qabdi jedhan. Cimsee hubachiisuu kanan fedhus Itiyoophiyaan adeemsa seeraa ofii qabduu fi itti gaafatama idila addunyaa eeguun rakkoo kana furuudhaaf fedhii fi
dandeettii qabaachuu isheeti. Bu'uura kanaan dhimma keessoo biyyaa irratti gidduu seentummaa qaama alaa kamuu hin simannu jedhan. Lolli erga eegalee torbee 3 kan lakkoofsise kanaanis lubbuun namoota dhibbaa hedduun lakkaa'amu darbuu akka hin oolles himama. Namoonni 40,000 ol ta'anis daangaa qaxxaamuruun Suudaanitti kan baqatan yoo ta'u, kan naannoo Tigraay keessatti rakkoof saaxilaman hedduu ta'us dhaabbileen deeggarsaa himaa jiru. Deeggarsa namummaa godhamuufis ulaani akka banamuufis waamicha taasisaa jiru. Mootummaan federaalaa Maqalerraa kan hafe magaalota gurguddoo naannoo Tigraay mara to'achuu isaati hima. Mootummaan naannoo Tigraay gama isaatiin adda waraanaa garaa irratti injifannoo argachaa jiraachuu fi loltoota mootummaa federaalaa daran miidhaa akka jiru hima. Roobii galgala sa'aatiin 72 muummeen ministeera Abiyyi kennaniin xumuramuu hordofe lolli akka itti fufu eegama. Itti muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin itti aanaa pirezidaantii Gamtaa Awurooppaa Mr. Joseph Borrell waliin mari'atanii jiru. Itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin gara Beeljiyeem imaluun haala waqtaawaa Itoophiyaa ilaalchisee Mr. Joseph Borrelliif ibsa taasisanii jiru. Gareen finxaaleeyyii abootsu badiin yeroo raawwatu biyyattii gara ceequmsa hamaatti kan geessu tures jedhanii jiru. Hojiin hojjetamu mirga namoomaa akkaan sarbine of eeggannoo olaanaan raawwatamaa jiraachuu ibsaniiru. Giddugalummaa tokko malee mootummaan birmaddummaa biyyaa kabachiisuuf tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuu eegale cimsee kan itti fufuu ta'us himanii jiru. Naannoo Oromiyaatti maatiin barattoota isaaniitiif maaskii bitanii barnootni eegala jedhame. Naannoo Oromiyaatti barnootni sadarkaa duraaf lammaffaa torbee wixata darbee jalqabuuf ture sababa haal dureen barnootaa hin xumuramneef yeroo hin beekamnetti dheerachuun isaa ni yaadatama. Hogganaatti aanaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Galaanaa Waldamikaayil BBC takka himanitti Soobota ijoo yeroon barnoota akka fuulduratti butamu taasisan keessaa haguuggiin afaanii fi funyaanii maaskiin akkaataa yaadameen dhiyaachuu dhabuudha. Haa ta'uutii maaskiin kun ammas taanaan akkaataa yaadameen waan hin argamnee fi yeroon barnoota gubachuurra barnoota jalqabuuf murtaa'uu himan. Maaskii yoo arganne yoo argachuu baannes barnootni ni eegala. Maatiin barattoota kanarratti ijoollee isaanii ni gargaaru jenne yaanna jedhan. Kanaafuu guutuu Oromiyaatti barnootni wixata dhufurraa kaasee ni eegala jedhanii jiru. Barattoota naannoo Oromiyaatiif maaskiin barbaachisu miliyoona 60 caalu biyya keessatti oomishuufis ta'ee alaa galchuun yeroo waan fudhatuu fi barnootni itti ufanii maaskiinis yeroo argametti barattootaaf kan kennamu ta'us eeraniiru. Naannoo Oromiyaatti barattoonni kutaa 8ffaa fi 12ffaa barumsa eegalanii jiraachuun ni yaadatama. Gama kaaniin qormaanni biyyaalessaa Itoophiyaa kutaa 12ffaa yeroo hin beekamnetti darbuu ministeerri barnootaa ibsee jira. Qoromsi kan dabarfameef dhiibbaa haalli nageenyaa biyyattii yeroo ammaa uumeenii jedhan deetaan ministeera barnootaa obbo Miliyoon Maatiyos ibsa guyyaa kibxataa kennaniin. Kenniinsi tajaajila mootummaa elektirooniksiin akka kennamu gochuuf hojjetamaa jiraachuu ministeerri Innoveeshiniif Teekinooloojii beeksise. Hojjetoonni mootummaa hojimaata isaa baruun kenniinsa tajaajila elektirooniksiin deeggarame akka kennaniif leenjiin ijaarsa dandeettii dijitaalaayizeeshinii bu'uuraa kennamu jalqabeera. Ministeerri Innoveeshiniif Teekinooloojii leenjicha kennaa kan jiru dhaabbata leenjii dijitaalaa fi dhiyeessii ijaarsa dandeettii EDA-CY jedhamu waliin ta'uudhaan Ministeerri Deetaan Ministeera Innoveeshiniif Teekinooloojii Dr. Ahmad Mahammad gaaffii bulchiinsa gaarii lammiilee deebisuuf tajaajilli elektirooniksii mootummaa gahee olaanaa qabas jedhan. Hundeessaa fi pirezidaantiin dhaabbata EDA-CY Timtee Olaa leenjicha hojjetoonni adeemsa hojii mana hojii isaanii kenniinsa tajaajilaaf hojimaata beekumsaaf dijitaalaayizeeshiniitti gochuu fi danda'an beekumsa dijitaalaayizii ittiin gochuu danda'an akka argatan taasisas jedhan. Leenjii marsaa duraa kallattiin yookaan onlaayinii kennamu irratti hojjetoonni mootummaa 250 kan leenji'an ta'uu odeeffannoon ministeera Innoveeshinii fi Teekinooloojii irraa argame ni mul'isa.
Manni murtii aanaa magaalaa Lagaxaafoo Lagadhaadhii Yuunivarsiitii Finfinneetti diinii kolleejjii barnootaaf qorannoo amalaa kan ta'an Dr. Hussein Kadir wabii birrii 10,000 akka gadhiifaman ajajee jira. Akka bukaattonni jedhanitti erga poolisiin to'atamanii as mirgi wabii yeroo isaaniif hayyamamu kun yeroo lammataafi. Kana dura Finfinneedhaa qabamanii Baalee geeffamuun mana murtii aanaa Agaarfaatti dhiyaatanii poolisiin beellama yeroo qorannoo irratti gaafate abbaan alangaa federaalaa immoo ragaan mana murtiitti isaan himachiisu hin jiru jechuun galmeen akka cufamu taasisee ture. Dhiyoo immoo dhimmi isaanii magaalaa Finfinneetti dhiyoo argamtu mana murtii magaalaa Lagaxaafootti ilaalamu eegaleera. Torban darbee manni murtii qorannoof guyyaa dabalataa gaafatamee heeyyamee ture. Dhaddacharraatiin poolisiin eejensii nageenya odeeffannoo Itoophiyaa INSA fi iddoowwan birootti ragaalee walitti qabuu fi dhiyeessuuf guyyoonni dabalataa 14 akka kennamuuf mana murtichaa gaafateera. Gama biraatiin immoo sababni poolisiin dhiyeessii amansiisaa akka hin taanee fi ragaa dhiyeessuuf Dr. Hussein hidhamanii turu akka hin qabne mormuu isaanii bukaattonni isaanii obbo Kadir Bulloo BBC'tti himaniiru. Kadir Bulloo qarshii kana ammaan kana kaffallee ajaja fudhannee baajirraa jechuun hanga oduun kun qindaa'utti ibsanii jiru. Kadir Bulloo gama biraatiin Dr. Hussein Kadir balleessaa akka hin raawwanne dhaddacharraa irratti dubbataniiru jedhanii jiru. Odeeffannoo biyya alaatii arganneen Wallisaa beekamaa Masrii namoota beekamoo Israa'el waliin Duubaayitti suura ka'e irratti baatii dhufu himannaan banamuu fi miidiyaa hawaasummaa irratti wallisichi uummata Paalestaayiniin ganuun himatamee jira. Mula Saffaa. Wallisaan Masrii lammiilee Israa'el beekamoo waliin suura ka'e seeratti dhiyaachuu fi wallisaa beekamaa Masrii namoota beekamoo Israa'el waliin Dubaayitti suura ka'e irratti baatii dhufu himannaan banamuu fi abbaan seeraa himannaa banuu wallisichaa Muhammad Ramadaan jedhamuun uummata Masrii arrabsuun himatama. Suura kana mootummaan Israa'el online irratti qooduu isaatiin Araboonni baay'ee balaaleffataniiru. Waldaan artistoota Masrii illee miseensummaa isaa akka haqu himeera. Wallisaanii gannaa 32 kuni garuu jarri lammiilee Israa'el ta'uu hin barree jedhama. Masrii fi Israa'el waliigaltee nagaa osoo hin mallatteessin dura biyyoonni kun lameen waraana 5 gaggeessaniiru. Haa ta'u malee hariiroon biyyoota ollaa kunneen gidduu jiru qixaaxa miti. Yeroo dhiyootti hariiroo gaarii qabaachuuf jecha United Arab Emirates, Bahrain fi Saudiin waliigaltee mallatteessaniiru. Gaafa sanbataa fuulli Facebook fi Twitteriin afaan Arabaa mootummaa Israa'el suura Ramadaan mana bashannanaa Dubai keessatti wallisaa Omar Adam hammate agarsiisu qoodaniiru. Suura kan kaase gaazexeessituu lammii Emirates yoo taatu aartiin yeroo hundayyuu walitti nu fida barreeffama jedhu ofirraa qaba. Suuraan biraa immoo isa inni taphataa kubbaa miilaa lammii Israa'el Diyaa Sabaa waliin ka'edha. Iddoo paartiif walitti qabamanittis namoonni nama beekamaa Israa'el Hava Nagilaa jedhamuuf yoo sirban agarsiisa. Miidiyaa hawaasummaa irratti wallisichi uummata Paalestaan ganuu himateera. Hashtagin Muhammad Ramadaan nama Tsiyoon yookaan ammoo Muhammad Ramadaan is Zionist jedhamutu baay'inaan qoodamaa ture. Gaazexeessaa fi miseensi paarlaamaa Masrii Muhammad artistii warra gubbaa Masrii wallisaa warra Tsiyoon tokko hammachuun dhaggeeffattoota Arabaa dhabaa jira anaa nyaatu jechuun barreesseera. Hawaasni Arabaa qe'ee isaanirraa akka buqqaan hin beektu, lafti isaanii weeraramee fi qulqullummaan isaanii kabaja akka dhabe hin beektu jechuunis Ramadaanitti barreesse. Ramadaan qeeqa irratti dhiyaate kuffisuunis beekamuu koo fi milkaa'ina koorraa warreen na dhiibuu barbaaddantu akkas jedhaa jedheera. Namoota na waliin suura ka'an yoo ofii himattan malee ani lammummaa isaanii hin gaafadhu jedha. Suura nama Paalestaan waliin iddoo wal fakkaataa Dubaayitti ka'es maxxansuun haa ga'uu nagaan koo uummata Paalestaaniif jechuun maxxanseera. Ramadaan waan godhe ibsuu yaalusi ogeessa seeraa Masrii Taariqii Muhammadiin himannaa banuurraa hin dhaabne. Muddee 19 Kaayirootti mana murtiitti dhiyaata. Waldaan artistoota biyyattis muddeetti hanga mana murtiitti gaafatamutti miseensummaa irraa akka isa dhorku Facebook irratti ibseera. Murtoo waldichaa nan kabaja jechuun garuu ammoo osoo Omar Adam nama Israa'el ta'uu bareera ta'e suura akka waliin hin kaane hime. Diraamaan sirbii wallisaa kanaa itti fayyadamellee akka haqamu taasifameera.
Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa arrabsoonitti ammaannaan Tiwiitarii isaanii cufan. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaan sababii arrabsoonitti ammaateef Tiwiitarii dhuunfaa isaanii cufuu himanii jiru. Qondaalli kun akka jedhanitti arrabsoon Tiwiitarii irratti isaan mudatuun duraan akka aaranii fi sababa kanaan hirriba dhabuu dubbatanii jiru. Akkaawuntiin Tiwiitarii pirezidaantichaa hordoftoota miliyoona 3 qaba ture. Akkaawuntiin kun garuu amma waan cufameef bakka isaa pirezidaantichi hojiif kan fayyadaman kan maasaraa mootummaa biyyattiiti. Akkaawuntiin maasaraa mootummaa biyyattii immoo hordoftoota miliyoona 1 qaba. Odeeffannoo ispoortiitiin bulchiinsa magaalaa Naqamteetti sababa tatamsa'ina COVID-19 sochiin ispoortii hawaasa bal'aa hirmaachisu addaan citee ture geggeeffamuu jalqabe. Namoonni ispoortii kana irratti hirmaataa jiran tokko fi ogeeyyiin ispoortii Yuunivarsiitii Wallaggaa akka jedhanitti sochiin ispoortii fayyaa keenyaaf barbaachisaa ta'uu himuun gara fuulduraattis itti fufiinsaan ni hojjenna jedhaniiru. Itti gaafatamaa Koomishinii Ispoortii bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Chirnat Aragaaw namni hunduu sochii qaamaa barbaachisaa ta'e gochuun fayyaa isaa eeggachuu qaba jedhaniiru. Ispoortiin qaama jabeessuu fi dhukkuboota adda addaa namarraa ittisuurra darbee gammachuu sammuu waan namaaf kennuufi namni hunduu umuriin osoo hin daanga'in sochii qaamaa barbaachisaa ta'e gochuun hawaasa fayya qabeessaa fi oomisha ta'e horachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachuun akkuma nyaanni sa'aatiitti barbaachisu sochiin qaamaa barbaachisaa ta'uu hubachuun danda'ameera jedhan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen sochii ispoortiin hawaasa hundaaf jedhu kanarratti argamuun haasaa taasisaniin ispoortiin jaalala tokkummaa fi hariiroo hawaasaa caalmaatti cimsa. Kanaaf dargaggoonnii fi jaallattoonni ispoortii hundi guyyaarraa sochii ispoortii kanarratti hirmaatan hojii misoomaa irratti hirmaachuun jaalala biyyaaf qabdan argisiisuu qabdu. Akkasumas araadaan qabamanii bakka hin malle ooluurraa qaamaaf sammuu fi ispoortiin jabeessuun barbaachisaadha jedhaniiru. Jaalatamuu daawwattoota FiB oduu keenya yeroo kanaatiif qindeeffanne kan hangammaatti daawwattan ture. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadhaa. Qophiilee afanis daawwadhaa. Daani'el Tasfaayiiti yeroo